Abrahaam Makonnin jedhama. Kanan barachaa ture kutaa afuraffaadha. Amma immoo karaan itti darbu gara kutaa shanaffaatti darba. Haalli qo'annaa kiyya immoo ganna kana sirriitti qo'adhee herreega kiyyaas Ingiliffas sagantaa qo'annoo koo baafadhee sirriitti qo'adhee qabxiin kiyya qaburraa gara biraatti fooyyessuun barbaada. Akkasumas immoo ganna kana maatii koo gargaara. Akkasittis immoo maatiin kiyyaas kitaabolee adda addaa naa bitanii akkananii boru cimee bakka guddaa ga'uuf na gargaaraa jiru. Bara kana qabxii kootiin qabxii gaarii fidee lammaffaan ba'ee bara 2017tti qabxiin kiyya akka kana jiru irratti fooyyessee qabxii cimaa argadhee magaalota irra nama beekamaa ta'e addunyaa irrattis waan beekamaa wanta adda ta'e fidee biyya koo beeksisuun barbaada. Maatii koo baay'een gargaara. Akkuma jedhamu immoo amma ashaaraa magariisaa dhaabbamaa jira. Anis immoo maatii koo wajjin biqiltuu gosa adda addaa binnee dhaabaa jirra. Ani maqaan koo Asaantii Awiin jedhama. Ganna kana kanan dabarsaa jiru korora baafadheen qo'achaa jira. Akkasumas immoo yeroo boqonnaa kootti maatii koo gargaaraa fi biqiltoota dhaabaan jira. Barana sadarkaa arfaffaarran jira. Bara dhufuuf immoo qo'achaa fi maatii koo gargaaraa. Akkasumas immoo maatii koo wajjin maatiin koos na qo'achiisa. Jabaadhee akkan baradhu na gargaaraa jiru jechuudha. Bara haaraattiin qophaa'aa jira jechuudha. Maqaan koo Kennaa Baayisaa jedhama. Ganna kana qo'achuu, maatii koo gargaaruu fi taphachuun ganna kana dabarsa. 2017tti kan karoorfadhe qabxii gaarii galmeessisuu fi karooraan qo'achuun qabxii gaarii galmeessisuu. Ani maqaan koo Siifan Dastaan jedhama. Ganna kana kanatti dabarsaa jiru sagantaa baafadhee qo'achuudhaan maatii koo gargaaruudhaan fi bakkoota adda addaa daawwachuudhaan dabarsaa jira. Bara 2017 irratti immoo qabxii amma fooyyessee akka dareetti qabxiin fidee akka mana barumsaatti fiduu fi karoorsee jira. Ani maqaan koo Abdiisaa Katamaan jedhama. Ganna kana immoo maatii koo gargaaru hiriyoota koo waliin yeroo boqonnaa koo qo'achaa maatii koo gargaaraa qo'achaan dabarsaa jira jechuudha. Bara dhufu immoo karoora baafadhee kara fuulduraatti sadarkaa nama irra jiru kanarraa gara fuulduraatti fooyyessuuf sirriitti qo'achaa jira jechuudha. Kana caalatti akka qo'adhuuf karoora baafadhee sirriitti kana caalatti qo'achuu qaba jechuudha. Maqaan koo Eebbanuuf Kumaa jedhama. Ganna kana kanan dabarsaa jiru sagantaa baafadhee qo'achuun, maatii koo gargaaruun, biqiltuu dhaabuu fi kunuunsuun taphachuun dabarsaa jira. Bara dhufuuf haala gaariin qabxii koo kana caala fooyyessee tokkoffaa ba'uuf qo'achaa jira.